السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا ميديا فجر الإسلام كان اسم هردفو جرتام ميديا كيسام فجر الإسلام الرا سغنتا أودوتي درجرسون هنغفوتا أودوتي godina kelleen wallaggaa aanaa daallee waa baraatti barattoonni madrasaa daarul uluum kan sheekh mujaahid abdallaahatiin dorfamu guyyaa gaafa 25 ji'a 8 bara 2018 eebbifamanii jiru. Namicha Hamzaa Ibraahim jedhamu hawaasni musliimaa amantaa keenya xiqqeesse waan ta'eef seeratti nuuf dhiyaatuu qaba jechuun yaada isaanii karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin irratti kaasaa jiru. godina qellem wallaggaa aanaa daallee waa baraa ganda adaanoo walbaataa masjida guutee baabbottee madrasaan daarul uluum kan yeroo dheeraaf barattoota isaa barsiisaa ture ijoollee 72 marsaa lammaffaaf bakka hawaasni biyyaa fi keessummoonni hedduun jiranitti eebbisiisuun isaa dhagahamee jira. Barsiisaan madrasichaa sheek mujaahid abdallahaa yoo ta'u barattoonni eebbifamanis qur'aana qofaan osoo hin taane barnoota islaamummaa wal qabatu kanneen akka akkaataa salaataa maalummaa islaamummaa haalaa fi amala gaarii qabaachuu safuu fi safeeffannaa biyyaa eeggatus baratanii jiru. Namicha Hamzaa Ibraahim jedhamu hawaasni musliimaa amantaa keenya xiqqeesse waan ta'eef seeratti nuuf dhiyaatuu qaba jechuun yaada isaanii karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin irratti kaasaa jiru. Namichi kun kana duras mallattoo amantaa keenyaa kan tahe mudawwara gubuun sheekota keenya arrabsaa turee jira. Ammas itti deebi'ee ani barsiisaa amantaa islaamaati jechuun waan amantaa islaamaa keessa hin jirre fidee walitti laaquudhaan amantaa islaamaa xiqqeessuu irratti waan argamuuf majlisni Oromiyaa hatattamaan akka seera jala nuuf oolchu jechuun hawaasni musliimaa iyyataa jiru. Egaa nutillee akka fajrul islaam miidiyaatti sagaleen hawaasa keenyaa haa dhagahamu, naamusaa fi kabajni amantaa keenyaa haa eegamu. Namichi kun seeratti nuuf dhiyaatee adabbiin jechaa fi gocha isaa madaalu irratti nuuf haa fudhatamu jennam. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota miidiyaa fajrul islaam kan hangammaatti dhaggeeffataa turtan miidiyaa keessan fajrul islaam irraa sagantaa oduutii kan isin faana ture ansoo wallaggaati hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.